sheekha waan san ni dogongorre akkana hawaasa kiyya jee dubbatu ijoollonni keenya arraba dhaabu nama alimaa arrabsuun hin ta'u dhaabu ijoollonni keenya jimaa keenya qabeenya keenya Harargee nurraa tuquu hin dandeenye nyaata keenya Baalee Arsii Jimma ilmaan Harargee keessa jiru kasaanii allakkaaween fedhu amma harka ol qabaatu ijoolleen Jimmaa meeqa ol qabu mee daresaan harka ol qabaate Jimma kunola ol qabaamee ijoollonni daresoonni kunola Jimma Baalee ol qaba Arsii ol qaba laalaa kunola daresoota keenya ka Jimma nabiraa nama kumaatamaati nama kuma meeqaa jira sheeka keenya Sheekh Jamaal bira akkas Sheekh Abdulaziz bira akkas Sheekh Aliyyi Fallaanaa bira akkas hoddomminaan xullaabni keenya darasaa Jimmaatti osoo kijibuuf hin jenne wallahi waliin kijibee darasa mi'a bimi'a dhibbarraa dhibba xullaaba keenya har'a hoddommaatu ijoollee teenya ta Jimmaa wanni qara'uun ittiin jiran Jimaa keenya kan kanaaf Jimaa keenya nurraan tuqinaayi ammoo kontoroobaandii ta'e kan eegamuunis nama tokko yogguu jaallatee jee rabbiin nama tokko yogguunii fi jaallate balaadhatti hoddommeeyse Jimaa akkana gartee wanni adda addaatti hoddommaatuun sadarkaan ol kutuu deemu meeguurii ta'uu deemu jabaadhaa eegaa jennaan intala takka yoonii fi garte intala takka yoonii fi namni hedduun itti deemee fi ta namni dubbifne tamiirra qaali kasibiila karaarra taa'etti harkisee fi kamaal itti harkisee Jimaa keenyaa qaala'ee barakallahu fiikum jennaan kanaaf ni rakishe moo ni qaala'e silaa dhiisanii karaa hunda fashfash godhaniyo ni rakishaa'u mee waan takka nama tokkoon dhiisii itti sharamaa waansa yooni bisi dura dhiisanoo waan takka dantaan qabduuf irraa garteeni dhalaan tanuma mana jabeessanii qaali tagabbaatee olii gaddeemtu ni rakishu kanaaf qilleensa irratti wanni himadhu waa'ee Jimaa dhiisaayi qilleensa Jimaa nurraa dhiisaayi sheeybaluu sheeka keenya bakkattii jiran sanitti haa dubbatan bakkuma jiran san Jimaanii fi bunni garaagarummaan qabu bunninis yoo dhiisan mataa wati ko nama dhukkuba Jimaan mataa nama dhukkubu Jimaa dhabde mataan isin dhukkubaa isin amma isin bunaa isin dhukkubsamu yoo dhabdan Jimaa bunaa ani yooni fi dhabe bunaa na dhukkubse Jimaan kama hubee kunoo deengaddaan gabbee qame haa namni naarreban namaan onnee dhaban maali jaa qabeenya keenya dongoreetiin maal godhu jira kanaaf Jimaan nurraan tuttuqamini karaa irratti illee baanii mootummaan teenya wanni kana eeganiif naggaadee tanaatiitu galii mootummaa galchuu dhabee kana godhu jira malee nuti mootummaa teenya itti himanna rakkoo waan akkanaa nu laalaa jennaan furmaanni nuuf furama naggaadeetiitu akka kana fedhe makiinaa takkittii qaaliidha gartee gurgura jechuudha kursiin an taa'u tanarra sheeyni keenya shee Adamtuulaa ta'e fatuwaa kan shee Musaan armarra ta'e fatuwaa kan shee Ama Watara armarra ta'e fatuwaa kan kitaabni nuti hin beeynee fi kanamni gariin beeku kun qawaa'idaa jira qawaa'ida jedhanii al-aslu fil ibaada almanu jaanii warri usulaa asliin ibaadaa keessa maniidha dhoorka wa fi ghayri ibaada waan ibaadaan ta'in keessatti alibaaha halaal nama waa nyaatee dhugu adarii sololiyaa waan fedhe abbaan fedhe waan fedhe nyaachuu dandeenya abbicha waan kana dhiisi ye'uuni adillaatti fide ibaadaa ammoo hankuma nugga kanname malee ziyaadaa godhuun hin ta'u kanaaf Jimaaniin waan irraa qaljaamee jiru sanii nyaannee qara'uu turree ammallee saniini qaraasisu jirraa namni rabbii fi guyyaa akhiraa amane waan kanarraa dhaabbachuu qaba nama nagiya aarsuunis gaarii rabbiin walaa tasubbu allaziina yaduuna min duuni illaahi jeeba mukuman taane taaboota kanaa yara duraan arrabsinaa fayasubbu allaha adwan naggabbaanii gaddina arrabsanii muka jarri gabbaru kana duraan tuqinaa haa oofatan ta'eetii duraan arrabsinaa hay yogguunii fi qabeenya hawaasaa gabbee namni dubbata eenyu dubbachuu dhiise duuba anisiin arrabsa ati yana jala ciisinii bar waan taate kanaaf sheekootiin teenyata nuti jaallan sheekootiin teenyata nuti jaallan sheekootiin hawaasni jaallan
waa'ee jimaarraa dhaabbachuu qaba. Ulamaa gurguddaadhaan lafa jira akka Dooktor Jeeyilaan fa'a. Hedduudhaa jiru ulamaa'in sadarkaa fatwaatiin qophooytee lafa jira. Akka majlisul aalaattis federaala keessatti naannoo keessatti guutuudhaa gartee jira. Yoo taate isaan kun miidiyaa irra gabbaanee fatwaatti haa kennan. Walii galma waliin galu. Kanaaf nuti namni jimaa tuttuq arraas boruus nutti hin ta'u. Yoo didan ammoo daa'uun itti jennaa beeka. Yommuu taa'uu didan nuu dhiisuu deemuun jiru jimaa kana. Jaldeessi kiyyee jaan anka ganama naariyees anuma bobbaasee hin amadhu jee jaan hin qomadhu. Hagalgala firra na dabarsees anuma galchee jedhe jaan. Nuti namni jimaa tuttuqinaan anfaan amma keessaan deebisee dhaabu jiraa'u hanga duraanii jaala. Wallahi dhugaan baa ni xiqqaate jeetiin haaree boolla keessa qoteewu akka tarkaanfiin keessa deemuun taaneen godhu jiraa'u. Kanaaf ittuma nu jabeessuudha malee kun waan irraa nu deebisuu bira gartee hin jiru. Nuhuu jimaa kana dhiisu hin jiru ifin dhibinaa jennaan. Kanaaf inshaallah yeroo natti geessee jirti warra gartee waan dhagee fayyadamu rabbi nu haa taasisu. Warra waan dhagee fayyadamu rabbi nu haa taasisu. Wanni niin dhaammadhu meediyaa kanarratti arrabaan qilleensa armarratti ol baatanii nama narrabsina hin ta'u wal arrabsuun. Abbichi waan kana jees akkatti sirreessu isaaf beeka. Bichi waan kana jees akkatti sirreessu isaaf beeka. Jee haa sirreessuus dhabu. Inninis kanne nutis jimaan alaali kannine khalaas takkaa fi takka. Akkanaami muka summiitii miti muka musiibaatii miti maalimi. Magaalaa farshoo faadhaa ajeesi waan biroo faadhaa ajeesi. Kanaaf ushaasha waan karaa keessa jiru abbootiin amma hawwataa ifaa manni farshoo hin jiru. Manni bunnaa beetii hin jiru maal hin jiru ni ajeessa magaalaa jiru ni sirreessina yoo jooyite ajaa'ee fi maal ta'een garaagaraa mee magaalaa ajooyite mazagaajaa jira mazagaaja yaama akkana mookan maa magaalaa tana tolchuu dhabdanii mazagaajaan hin jiru maallaquma jimaa saniitii dubartee dara. Kanaaf ani haaloo alaa jee beeksisa jee jimaan tuqinaayii nurraayii qilleensarrattis lafarratti jechuutti jira naggaadeenis jimaa haashuurtu karaarra gartee ummanni keenya mootummaan teenya karaarra warri gootee jimaa eeganii isaan ashuura galchinaan karaarraa gartee ni ka'aniin jaa wal jala rabbi nu haa yaafu. Obbolummaa islaamaa tanii naasee kana warra hojii jijjiiree rabbi nu haa taasisu. Ummata keenya kafin ittiin san bira rabbi nu haa dhaabbatu. Allahumma ansur li ikhwanina fi Filistiin. Allahumma ansurna wa la tansur alayna. Allahumma a'inna wa la tu'in alayna. Ummata keenya kafin ittiin san bira rabbi haa dhaabbatu. Ya rabbi bira nu dhaabbadhu. Ya rabbi bira nu dhaabbadhu. La ilaha illallah al-azim al-alim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. يتيجي بيجي يا رب نهاود. ما خير رب نهاد عليه. نجي ولي نهاد. يتيجي بيجي ديني بيكم رب نهاود. يتيجي كانوا إنك رب نهاد بس. يتيجي تديني ديني كنت رب نهاد. آمين 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 آمين. وإلى لقاء آخر وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله أرجعوا وقدرتي حيث ما في كمنا ما شاء الله سازلوار وبرت كردون من سكيا جماني ومريض بيواري اسمه جواسا سبيسيليت شيطاني كنينه غير خطبات دبرا خطبات شيطاني حيث ما لبنان تيجانا تسيجي كيشت يتجاوب وبيت الله أكبر. دوم بإمام کو ایگونے حقوق سما فوجار کے دور سے تو نے کنا چالو ہجرا جیرو ورکم بٹ عربی دیابو عربی داغو مالک نگا ارمانان اكو بجنتي ميدينا يدمي اخر اكن غباسني ترينا فكادا اما ميدينا يدمي شنيتي كما دبل راسك يدمي سدي كاشيرو بعد بالسدي